Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jalatamtoota hordoftoota Maddoolaa Miidiyaa kun qophii addaati. Qophii addaa keenyaadha kan isin biraan geenyu ani qopheessa sagantichaa Falmataa Roorooti kan dhageeffachaa jirtan immoo kutaa 17ffaa faana keessummaa keenyaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan isin biraan geenyudha. Marigaa dursi addunyaa kana nageenya waan taateef bakka jirtanitti nageenyi keenya kan jaalalaa isin qabu isin jecha armaan dura kutaa tokkoffaa ustaaz keenya biyyuma abbaa isaa Oromiyaa irraa isin biraan ga'uun keenya waa yaadatamudha. Keessaayyuu ustaaz keenya dargaggeessa lafaa dhufaa jiru sagalee bareedduudhaan aalimoota keenya ustaazota keenya sheekota keenya gurguddaa fakkeessuudhaan yeroo ammaa kana marsaalee hawaasummaa irratti dhageettii guddaa horate kallattiidhaan isinii qabadhee dhufee jira eenyu jedhamu kan jedhuuf sagantaa darbe irraa wal barannee jira. Qopheessaan nama biraa waan taateef hadhallee wal barachuun dirqamneerra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالتهم الفادة آيه. Duraan dursee sa'aatii keessan aarsaa gootanii gara miidiyaa Maddoolaa buutiin. Miidiyaan kun kenna jechuudhaan biyyuma abbaa keessanii halkan waariin wajjin deemaa jirtanii irra deebitanii jazaakallahu khayran isiniin jechuun barbaada. Mee irra deebinee har'an tanas gaafiin qaba. Ustaaz Muftii Amiin eessatti dhalatanii eessatti guddatanii raaf gooneetiin kallattiidhaan immoo sagantaa keenyatti deebina. ما شاء الله بارك الله فيكم. كان أنت تلالت لقدنا بالي مقالة روبي نانو قند دواسدي تلالت بارك الله فيكم. Galatooma ulfaadha kutaa keenyatti darbuun duratti gaafilee salphaa daddafnee walii gaafanneetiin booda immoo itti deemnu jira. Mee naannoo Baalee keessatti bara durii irraati kaasee hanga ammaatti maaf hojii sheekota keenyaa yookaan beektota keenyaa dhokachuu danda'e? Sababni dhokachuu danda'eef jalqaba irratti wal sakaaluu yookiin dhiibbaa gatii walii beekuu dhabuu dhandhama nama tokko mi'a hamma isaa beekuu dhabuutu hojii isaanii gadi dhokse. Sababni hojiin isaanii dhabamee ka silaa beekaa guddaallee ka beekaa xiqqaallee ka dandeettii garagaraa qabu biyyee jala taree akkasitti waliin sababni du'uu isaa sababni guddaan tokko yoo ka jiraatu taate hisdii fi bakka kennuu fi dhabuu hojii nama tokkooti. Namni hojii wahii puush godhee ofumaan yoo fideetiin hin kadhufullee taate rispeektu godhanii hojii isaa sana dhiibbanii gara tokkotti baasuu dhabuudha waan akkasiiti. Galatooma ulfaadha sagantaan keenya ariifachiisaan itti deemaa jira babal'inaan ammoo dubaratti itti deemna. Galatooma ulfaadha itti gaafatamummaa dhaloota fudhachuu danda'u akkamitti argachuu dandeenya seenaa dhokate baasuudhaaf? Itti gaafatamummaa dhaloota fudhachuu danda'u argachuudhaaf yoo xiqqaate kuni gara waggaa dheeraaf duuba nu deebisa. Dhaloonni amma jiru kun itti fagaatamummaa fudhata itti gaafatamummaa fudhatu. Dhaloonni ammaa kuni namni akka kiyyaa kunniin warra itti fagaatamummaa fudhachuu danda'u malee itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf karaan tokko ittiin hojjetamuu qabu yoo ka jiraatu taate guddaa keenya gubbaa warra jiru kanarraa qabee haga jala jiruutitti tokkoomsuudha. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كما ربي جدسن تقوم غرغرين بهنا أك ربي نون جدسن نوتيس تقوم نغاف جدو دالوت دوبان دفو كانتو دالوني دوبان دفو اتغافتمو مفدچو دندا جدتي يدا كييت Galatooma ulfaadha sagantaan keenya akkuma itti jira ka wajjin gochaa jirru Ustaaz Muftii Amiin wajjin dheenyatti ammoo waan addaa qabatanii godina Baalee magaalaa Roobeerraa hanqinoota jiran keessaa gara aalimoota mul'isuutiin ustaazota mul'isuutiin haga ammaatti istiidiyoo tokkollee hin qabnu kun assaayimentii fi gaafii guddaadha. Itti aansuudhaan fakkeenya dhaloonni tokko dammaqe kan jedhamu diinagdee keessatti barnoota keessatti amantaa keessatti yoo iddoo dhaloota isaatiif dursa kenna isin maal jettan waa'ee kanarratti? Kuni dhugaadha. Namni gandatti dhalatee fi bakka itti dhalate gaafa kabajee diinagdee fi diinii keessatti illee kabaja qaba. Kana jechuun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ana mataa kiyyarraa qabee bakka itti dhalanne rispeekt hin goonu. Kana wanni nu godhee bakka itti dhalanne san uummata itti dhalannee wajjin jiraannu san uummanni sun hagamta akka gaafa uummanni akseeptu nu godhee walii ufin nu qabee jaalala nu raabse. Nutis maal raabsuu deemnaa jaalala biyyaa tokkummaa biyyaa ulfina biyyi sun namaa qabdu himuutti deemna. So that wanni isin jettan sirriidha. Galatooma ulfaadha yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun akkuma isin jettan qe'ee isaanii dhiisuudhaan qe'een Oromiyaa tokkoma haa ta'u garuu immoo qe'ee dhalootaa dhiisuun magaalota gurguddootti deemanii waan tokko tajaajila hawaasummaa banaa jiran. Kun dhiibbaa qaba dhaloota qe'ee irratti. Amma fakkeenyaaf wantoota akkanaa kanarratti dhaloota uummata sanarraa fagaatanii tajaajila biyyoota biraa keessatti
eegaluu kun qaroomina mataasaa isa gaafata malee tajaajila uummataatii miti. Namni gaafa magaalaa tokkorraa tokkotti ol hiiqaa deemuu qaroomina isaatu ol hiise malee tajaajila lammii sanii kallattii biraatiin tajaajiluu danda'a. Gaafa qaroominatti ol hiiqee magaalaa guddatte keessa seeneetiin hin jedhee qaroomina uummanni qabu tokkummaa uummanni qabu gaafa argi galee uummata ofiitiifis tokkummaa raabsa. Kuni godaansa khayrii qabu jechuudha akka kiyyatti ilaalcha kiyyatti jechuudha. Bahee hojii biraa bakka biraatitti kireet godhachuun dandeettiidha malee dadhabina osoo hin taane yoo dadhabina ta'e osoo bahee waan tokko bal'isee rakkinaan argin bal'inaan argin ganduma san keessa taa'ee waan hojjete kamiifuyyuu yoo riiskii tokko itti gaafatamummaan fudhatin wanni inni godhu takka illee jira jedheetiin hin yaadu akkasi. Galatoomaa ulfaadhaa daawwattoota keenyaa kan dhageeffachaa jirtan qophii addaati. Qophii addaa immoo godinuma Baalee magaalaa Roobeeraa istiidiyoo sheeka keenya muftii wajjin ta'uudhaan anis Maddolaabuu qindeessa sagantichaa kan isin biraan gahaa jirudha. Namoonni keenya tiiktookii irratti namoota dhokatan akkamitti ol baasuu dadhaban yeroo hedduu argaa jirru. Namoota naannoo keenyaa yoggaan jennu maaliif sagantaan kan itti xiyyeeffate godina Baalee fi naannoo ishee irratti namoota jajjaboo aalimman gurguddoo sheekota dargaggoota lafaa dhufaa jiran beeksisuu irratti naannoo kanatti hanqina jira. Kuni rakkoon maali? Kuni rakkoon maali? Galatooma ulfaadha. Ani gama kiyyatti xiqqashuu isii socho'ee sadarkaa sagantaa argachuu kanallee ka argadhe xiqqishuma parsantii 100 keessaa duwwaa tuqaa 5 taatu mul'atutu kanadha na argamsiise. So that shabaabaa fi nama waa beekulleetti dhihaatanii puush gochuudhaaf gaafii yoo dhiheessaniif ani lakke akkasii ani hin barbaadu ani akkasii qabrittiin galuuf hedanatti fakkaata akka kiyyatti hin beeku wallahu a'lam waan ummata kanaan hin tajaajilin huma waan ummata kana yoo khayritti hin lallabiniin bar rabbi quraana keessatti maal jechuun nuun dubbata waman ahsanu qawlan mimman da'aa ila Allah waa bareede namni gara rabbiititti gama rabbiititti namni sagalee bareedu waamicha khayriitti namaa godhu waa namni keessaa gama rabbiititti bareedu hin jiru jedha rabbi jalla wa ala. Limaadha? Cal'isuun ani sooshaal miidiyaan naan hin malkuun qaroomina duubatti hafuudha. Qaru addunyaa waliin sa'aatii addunyaan wanta jettu waliin tarkaanfachuun dirqama. Namni rabbitti amane tokko kuni wa rasuul rabbi alayhi salaatu wasalaam waggaa meeqa dura muudhaman. Wanni har'a jiru kun waggaa meeqa dura quraana keessatti akkamitti akka ta'uuf deemu kana quraanni nuun dubbata. Nu rafuun ciisuun galii dhabuun hojii dhabuun yaamicha baay'ee keessatti dhabamne ani bara akka namaallee sooshaal miidiyaan fayyadamu ani bara akkasillee hin ta'u kana haasa'uun sooliyuushinaa miti gowwummaa mataa isaatii namoota akkasitti jedhee yaadaan akka kiyyatti beeku keessatti. Maashaallah, Allahu akbar. Hedduu galatooma dhugaa dubbachuudhaaf rakkoon guddaan, dhibeen guddaan, kaansariin guddaan ilaalcha hawaasaa jijjiiruun dirqama jechaadha. Ilaalcha hawaasaa naannoo keenyaa irratti hagam takka namoota viidiyoo karaa deddeemanii hoggaa waraaban keessaayyuu ijoollee amantaa hordofan iddoo arganii akka waan dadhabinaatti ilaalama jechaadha. Amantii hordofuuni teekinooloojiin hordofin jechuun miti. Maddi teekinooloojii addunyaa kanaatiif aljeebraa fi alkeemistii fi amantaa islaamaa akka ta'e seenaaleen hedduun afoollee hedduun islaamummaa keessatti ni himti. Hadiisni hedduun waa'ee kanarraa ni dubbata. Kanaaf ilaalcha hawaasa keenyaa naannoo keenya keessaa naannoo irraa dhufne irraa dubbachaa jirra. Hawaasni Oromoos kan biyya adda addaa jirtan kan kutaalee Oromiyaa adda addaa jirtan amantii qofa quraana qofa qara'ii sooshaal miidiyaan fayyadamin kan jiru. Kana sirriitti beekuu danda'u qaba. Magaalaa Roobe yookaan Goobbe yookaan Shaashamannee yookaan Adaamaa keessa dhaabbattee waraabuuni amantaa kee xiqqeessuu miti hojiin ati dalagaa jirtu. Murteessaadha. Galatoomaa ustaaza. Sagantaa keenya kan isin biraan gaa jirru kallattiidhaan keessaayyuu yeroo ammaa kanatti ustaaz muftii wajjin ta'uudhaani. Ustaaz muftii umrii ijoollummaa keessanii maali yaadattan maal ta'u hawwii qabdan ture hawwiin keessan sunarraa iddoo dhaabbattanii ilaaltanirra har'an tana dhaabbattanii kakaleessaa waggaa ilaaltan eessa jirtan ustaaz muftii? Okay, mashallah, barakallahu fiikum. Umriin ijoollummaa baay'ee nama gammachiisa, baay'ee nama gaddisiisa. Ammallee 195 guddadhe jechuu osoo hin taane yeroon xiqqoo numa jirti. Laakiin kadabre suni obboleessaa obboleettii kiyya yaa xiqqaa yaa guddaa yaa ol fuudhamaa yaa ka rabbi isa kabaje yaa ka rabbi ulfina isaan filate ka rakkinni sitti jiru ka bowwoo sitti ta'e mee har'aa kana guyyaa jum'aatii wal qabatee du'aa'iin sa'atii wahii sa'atii qeebalamtutu jirti. Akkuma dhihoo kana dubbataatiin ture umriin ijoollummaa waan nama gammachiisu baay'ee keessa jira. Waan nama gaddisiisu baay'ee keessa jira. Ta'allam yaa fataa takun amiira walaa takun jaahilan tar'aa hamiira jedha Imaamu Shaafi'ii rahmatullahi alayhi. Kana jechuun
تعلم يا فتى تكن أميرا ولا تكن جاهلا ترعى حميرا كيرو برده قناتها تاج الإله ما شاء الله. ولا تكن جاهلا ترعى حميرا يو برنوتك أبدو تاتي حريتي ستشوجتنا وحريتي ستاتاج كان والقبتي دام سهدنو داممي أكو مثلا عربة العلم في الصغر كالنقش على الحجر يد نمني علمي تكينيان سموك ستي كتبتي أكنما أقا قراج دقارتي واكتبه واني دقارتي براهي هنبدو هاقا وقافل اللي تاو أصو جولما تتأچون اللي جرو وتالون اللي جرو وليغا فيقون اللي سوى جرو اتما دولني تمو جرين جولما سن خيري بوزيتيف سايدي أكا دين برچو برنوتا برچو even هذا في أبا بيزنس عن غرغارو تا خيري مانو تكاني بشان باچو في نيو وان غود دادا لايك وانتو تكاني كيستي هاغوي وان دبر سجدتي نيسني تهمو دندو نيك اباجو چو بربادان واني جولو ما كيس جرو كان galatooma baradhaa qeerroon kan jiru irratti yaada adda addaa kamantii keessaallee hadiisni gurguddaan dabarsiimtanii jirtanii ustaas muftiin barumsaan duratti barnoota idilee isaanii mana barumsa maddolaabutti baratanitti fakkaate goruun baadhe. Akkas. Namoonni mana barumsaa maddolaabutti barachaa turan carraa salafiyyaa seenanis barumsa barachuu wantoonni adda addaa ni jira. Isinoo carraa sanarratti akkam ture osoo mana galiin fa'achumaanichi seenaniiti barumsa barachuu waa hedduu jira. Naannoo sanitti dhaladhe waan taateef mee akkamii mudannoo akkasii qabdanii salafiyyaa fi manni barumsaa maddolaabu waa walitti jiruuf? Salafiyyaa fi manni barumsa maddolaabu walitti jira. Labanaan jijjiirama wanni tokko. Like bare isin beektan salafiyyaa fi maddolaabu walitti jirti namni barateetuma achumaan galee achumaan wannedha. Osoo rabbiititti nun baasu nun awwaat ta'u. Hintarmatammatina gabaabsa dachaa osoo dachii jalan duunne isin kabajamtoota jaalatamtoota ajaja rabbii haa dhageenyu ma'assalaama. Waan galini dhaloota keenya irratti wanni fooyya'ee dhufe namni galee laaqana nyaatee salafiyyaa sa'aatii 8 gallee elementarii baradhaan salafiyyaa taalisaa yeroo baradhu jechuudha. Gallee barannee achi dhaqnee ofirraa gallee nyaata nyaanneeti deebi'aa. سلفية تقلا سلفية تماشي مصطفى محفوظات وأجرون سلفية كيسا صلاة فرور الجرا تاريخ الصلاة أن يجتي الشيخ محمد أمين والله علم إجرا بر بحر وسوء أستاذ ستوان يعني علماء كينيا كان جدا وسوء الدنيا كان كل يفوق ودني الراهب علماء إثيوبيا نما أجايبا كيسا توري ندى سنجرا علماء أبا إجرا دين كان الرتي موتيفيت وأني جولي كرو تربيات أني جولي قدسو even أول ما جولي تولشني أول ما جولي غندا برا أولتي حرامتي أكنسات إلى منيف واني موتيفيت نما قدو جولي أستاذو تا كينيا كانوا قرن ورا سلفيات ربي عمري سانين وفاديرسو سلفيان أكسي أتشين سيمو سونتاني قال لي لا أنا يعني دي بنيسين أكن waa'ee salafiyyaa yoo kaasne namoota jajjaboo keessaa fiiziksii barsan Abdullahi faa yaadachuun dirqama. Abdullahiin nama ijoollee keenya qaruu keessatti wallahi fiiziksii keessatti ijoollee keenya qaruu keessatti mana barumsaa barsiisee ammoo waan ajaa'ibaa hojii waan kan dubban dhugaa jirturraa dubbannaa ishee mufti carraadhaan yaada keessaan dabarfannaa silaa keessummaan isinii ustaaz madrasaan sun salafiyyaan amantaa biraallee warra hordofan barsiisaa turan guyyaa sanbataa fi guyyaa dilbataa barumsa koorsii fiiziksii fi keemistirii alimman kennatu barsiisaa ture barattoonni achi keessa ba'an akka Abdullahi fa'a yuunivarsiitii Maddolaabuullee ture namni suni hin beektan jeetii yaada. Akkasuma barsiisaa gabayyoo keemistirii barsiisaa haala mijeessanii fidanii salafiyyaa san keessa galchanii hordofaa amantaa bira hawaasni keenya irraa tajaajilamu hawaasni keenya irraa fayyadamu jechuudhaan koreen salafiyyaadhaa jamaa akkasii turan jamaa jajjabaa. Dhaloonni hoo hagam quba qaba salafiyyaa san keessa doktora hedduu piroofeesara hedduu biyyoota alaa kana keessa jiranii asumaan isaaniif gaafiif dhiibna waa'ee salafiyyaa dubbachuuf miti sagantaa keenya keessa baataatiin deemna. Mee asumaan immoo kan akka barsiisaa ji'oogiraafiitti natti fakkaatu Sheekh Muhammad Aliin fa'a. Maashaallah. Jiranii akkamii salafiyyaa maal fakkaatti? Wallahi warroonni sunniin kulliin baashii keenya irratti warra jiranii miti. Warri ani beeku Allah warra akka Sheekh Mustafaa fa'a warra mahfuuzaata nama barsiisan. شيخ مصطفى أجاب ربي تنمني ومحفوظات وإملاء محفظين بقلم فولانيتي أكلت فول الرتي رج لما أقول الله أصبر فولا خل الرتي لما كتب كيف حفظ جمال جاني ولا كشيخ سعيد أفان أفوري نما برسيسا إنجليفا أماريفا أفان ورمو أفان كان نيني نما برسيسا أفان زدية أنا تي نما برسيساني إنجليفا اللي رنا ماباني so that
أستاذ تبع إجرا ورا أكا شيخ سعيد ورا أكا أستاذ كينا شيخ محمد أمين قواعده ورا نمو تبع إسني كاسودان سلفيان دريت لمي با إيكارتي dhaabbanni ji'oota lamaan guyyaa lamaa fi ji'oota lama isa xumura irratti barsiisu sun Raamaasee jedhama. Roobee Muslim Education Center amma irratti dur Raamaasaa Roobee Muslim Students Jamaa jechuudhaan beekama. Kiristaanitii illee ka barsiisu sun jechuudha. Dhaabbanni sun haga har'aatitti ga'ee guddaa magaalaa saniif taphatee uummata san tajaajilaa jira. Dhaabbanni sun illee dhaabbata jabeeffamuu qabudha. Gama tokkoon guyyaa tokko yoo Rabbi fedhe yoo Rabbi irraa taate miidiyaan kun dhaqee dhaabbata sanillee appreciate godhee jajjabeessee cinaa dhaabbatuu qaba jedha asumaan yaada kiyya yeroo dabarfadhu jechuudha. Dhaabbanni akkasitti jiru sun ka kiristaanni illee dhufee itti baratu. Yeroo tokkotti kantiibaan magaalaa Roobee obbo Nagaatuu mootummaa qarshii 50,000 qarshii guddaadha yeroo sanitti dhufaniiti qarshii 50,000 dhaabbata saniif gumaachanii deemanii Rabbiin irraa jaalatu qajeeluma Rabbi isaaniifis haa kennu jecha wanta santu jira like salafiyyaa waan akka wal jaalannu fi akka walii amanamummaan jirutti haa deemnu. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا جد إمام الشافعيين رحمه الله دنياتنا كيسا وانجرا جد صاحب نسونا في أمانا مما نمني جالة ميوكي سلفيان قالوا تبا إبو ماجد نما وائتوا لنا مثلا دار آخرة الراديمي سلفية الراديمي حيلتو تهدو چه سابق اكا مزيم فا كنا كساد اول فا ما شاء الله جولة ججبت توري وان اندافو سلفيان كوني سلفيان قفاميت حواس نمان كنا اللي دايبرسيتي اكا وامنتا دانا كا ودنتون جرات جراتو يسيلي اسمان بيكا بارك الله فيكم أما كليات ما شاء الله ولت ديبنا سغنتا سلفيان ات ديبنا يا قالتهم الفاده أستاذة برمس أمانتا دور برتم موشين ميجل كبرت كافان التنبانتن يوكايكتن برنوت إدليتين بكا كانت أدان نباسة مالي في حالي سنين تدوبتن شيخا كين فكي سورة مدرنو قبدن خنين هندا تندين إنما يوغاف غريش عبد السلام فاجتشون وانتون الدجرة أكام ترمي برمس إدليجل قبدن برنوتا أمانتا تدرس عن ذكري فإن له معيشة ضنكا رقمت نمني قرآن ربي إرى فقاته قلبين إساشا قلما لبنا نمني ذكري ربي إرى فقاته أبين يفدلك أباتو قمتشو جبان أرقتو جل ربي جل أمنتا في إدلي جل كبوكي يندرتي كربي نتبيكو أني حاتتي مؤلفة نما إسلام متسيني الله أكبر إسلام مرة إيوان بيتو أني ما شاء الله لك الشكر عمري كي إستيكا قياد لوتانا كبجاتوران إسلامي كي وان سرتي كي سبيكا نكمني يا فاميليا التي يابرتها إيتينين يروسا أفان الرتي كتشوفو يعني أفان أمارا قافاني مقالا روبتي ألدي أكمان ألدين هاتي قستي سيقراغي دا أبان لكن بورana dhalattee guddattee booranuma keessatti jechuudha. Boorana gaafa booranatti fuudhanii waggaa dhaladhee akkuma dhaladheen garas deemneeti achitti guddachuu eegaluu guyyaa dhalootaa kabajuu even ol hiqee umrii kiyya 7-8 gara naannaa 9-8 7 kanniin achitti galee achi dhaqee warra akkoo kiyyaa foon Kiristaanaa kana yeroo nyaadhu abbaan kiyya natuma. Abbaan kiyya qat godhee na garafa. Maa na garafa bada. Sila akkootii irraa na dhoggaa. Eessuma kiyya irraa na dhoggaa. Hin beeku ani. Uumaan irraa beeku hin jiru Islaamumarraa. Yeroo sana afaan Oromoo si qalayoo naan jedhan hin beeku. Ka Rabbi natti beeku. Amaariffa qofa beeka. Yeroo san maa akkana naan jedha abbaan kiyya. Maaliif akkana na godha? Limaadha. Aaree ima dhiisa akhira lakka. Even عيني كأن يروح نشاطا قبل يروسن عيني إسلام إن بيكو كاديت ليون أنكيس بيكو دائما وما اللي بيكو إيجاز ترتيبا في عيدا كأن بور عيدا جلانية إنه جليتو ما نين في الرئيسة كسمة تقولي لكن قافة فلباني لفو مسكرمي إن كتا وانا أببا يوشي جانيتي تبا سنتجرى تبا سنديموف تبا سنرسلتي قوتي توري تكاتي
Agasmara illee beekuu baadhu jechuudha. Rispeektu godhaa ture eegasii deemee yeroodhaan booda gara Baalee yeroo gad dhufnu Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Sheekh Saad jedhamanii nama Arsii Diida'aati daara akhiraa deemanii ganda keenya sanitti lafa bakka akaakayyuun kiyya jiraatan sani qubatanii achi qaraasisanii namni afaan namaa tolchee hiikoo aalama irratti hin khalaqama jedhee yaadu namni sun daara akhiraa deemanii aboo namni agas nama tolchu hin jiru. والله تجويد وقامي قدرة تجويد هو كان في إثيوبيا ناقص مرامتين ببلن تجويد أن تلشينا ما نما قراسي نما سنتو دار آخرادي مني ربي ساني فارا رمو كقرات ري سنبودا يرو كنين جدوتي شيخ أصف ورجين إيري تقالني قراساني يرو سانجين إيري قالني قراسان شيخ نتوقع قرات ري هجان شيخ سعد الركرو كان شيني سنقاف عن شيخ سعد دار آخرادي مني برابه ترتيد أن بودا شيخ عبد المنان جامني قرا كينا قبتن أبو شيخ تكا دا عمري كل توقع كسجل أميرة تناقض أني جولة تمتي براتي كاوفين قرقودة ما كانت أميرة نقول أنتي سبب تجويد شيخ سعاد الرتحي كأيدا كيف أفاد إني شيخ نكون حاجة أصفي الرتي كأيدا سرنا تلك أستاذ عبد المنان جرماني كلت في كان هيول أجاجرة نسان دار آخران ديمني ربي عمري ساني هادي رسو الرتي كتشادي ميتي ترتيب مساني نسو ديمنو جدون سلفيان رفته سلفية سين دور مركز السلفية سين يعني تحفيظ سلفيات وتري تحفيظ سلفيات سين حفظ قرآن أجيت تقرأ جزء كل شان يحفظه به جزء كل شان جزء كل أنجل حفظه سلفيتي قاف أجيبه جزء شان أستاذ تقرأتي أبليس أستاذ مركز سلفية كرشان رتي قرآن حفظه أجي جزء كل شان حفظه ولي قال يشود مركز حمزة سين وصو سلفية سينة ترتي يرود إيرابود مركز حمزة سينة قاف مركز حمزة سينة تجي فردو مركز حمزة سينة جي فرد أشبود باقي ينتوري هما يرو ديهو كنا كسي اللي وصون تاني لايك وقوتها باقي جدو كنا اللي كجرو وان أكسي تي سنين جاتشو بربادة أحلي كراتي كيا كنا فكاتا أما اللي برنوت مرة جرا كراتي مرة جرا جيس سنين كان ما شاء الله سينا كيسن حقس جتا جدو دان موتو قوسم حواس كنا اللي توچا ديمنا جين مغالا روب اسلامو ما كيسك تكبد كيسايو نمو ندون مغالا خاباني سيو ديمن باني سيو ديمن دياني سيو ديمن مناران كيسا ملتو مغالو نكسيا كبيات اللنجرتوان رغاني مو غاف كوليجين علي ابفم استاذ كينا كينيا ردا كان شي انوار فاتي رغا باني جرا مي مغالا روب في جين سين امانتنت اسلامو ما كيسا تكبد ببلدچو مسجدات فمو اكسي عبد السلام دافا ما شاء الله ربي مريسانا ديرسو harki tatanii masgida kana ijaarra jechuudha qarshii 10 raajil qabanii yeroo guuran beeka ijaaramu masgida University Maddolaabu masgida University Maddolaabu akkasumas masgidota gurguddaa magaalaa san keessatti qooda isaan furachaa turan waan salphaa miti babal'achuu masgidan magaalaa Roobee Hambaalee keessatti maali sababbiin isaa sagantaa keessanittis ni deebila jidduudhaan hawaasa keenyas fudhataa deemna waan taateef baay'ee magaalaa Roobee jechuun nama uummanni gandi namni rabbitti itti amanitti baay'atu magaalaa Roobee masjida magaalaa Shaashamannee caalaa baay'ina masjidaatiin Oromiyaa keessa sadarkaa tokkoffaa irratti argamti akka odeeffannoon majlisaa dubbatutti yeroo tokkotti magaalaa Roobee keessa masjida 87 oltu jira amma sanaa ol haga wanni ani beeku duraati jechuudha kana jechuun baay'inni masjida baay'achuu osoo hin taane uummanni naannoo san jiru ibaadaadhaaf hagamta akka bakka kenna yoo ka jennu taate dhugaadhaan kenna bakka baay'eetti wanni baay'atu immoo ramadaanuma dhaqa uummanni kenna ramadaanuma kan sirriitti qawxii